Garuu barbaadde? Maaliif akka gaafatamee fi atuyyuu duraayyuu keessa deemtee deebitee maaliif akka gaafachuu dandeessi? Ayyee tokkoffaa irratti kan dura jiru sinnaa sha'anii bunnaa shalaatii malaaqaatiin ishee gaafadhu. Lammaffaa irratti maaliif gaafatte waan jirtu deebicha wanaaf deebiste maaliif akkan gaafadhe sinfanii? Dura natti miitoo maaliif akka gaafatte natti miitoo deebiin si deebi'uu danda'a. Duraatumtuyyuu hoomuu si jammar wannumti si galchu tokkoyyuu hin jiru bar duraayyuu deemtee wannas keessa seente Penniin siin jedhe bas talaas. maaliif akka keetti kana hoomuyyuu hin deebisu malee maal akka taateef si deebi asiin deebi'u malee eenyudhaati. Saalamuu seenteetis akkasii saalamuu seentee dura of bareechi deebitee gaafii nama gaafachuu dhiisi. bakka maakii qabadha. Tasaalamuu seeninaadha obboloota. Deebii deebisuu qofa seenadhaa isiniin jedhe dhagaa. Waan nageettan hojiirra oolchaa. Ati maal akka taateef siif deebiin deebi'a? Maal akka taateef siif deebiin deebi'a? Umarratti Si ati laali nu barsiisan keenya barsiisan nu gaafatu malee garuu moo yoo ani isiniif deebisu sanatti hin aarina. Waan dhugaarratti hundaa'e isinii deebisa. maaliif wannati beeytu hin jiru garuu. Hin aarina ishii natti isinii deebisa. Booda irratti akkasiin akka talbaatitti waan gadi isin buusan isinii deebisa. Yoo dandeettan garuu osoo ani isiniin deebisin deebifadhaa. Wannati beeytu hin jiru osoo. Maatiin ani gaafadhe keessatti suuraa eenyutu kaasee maaliif suuraadhaa sagaddaniif taabonni harkaan tolfame immoo harkaan hin tolfamu. Harkaan tolfamu Maaltu si galche? Maaltu si galche? Si deebii isiniifan deebisa yoo isin deebisuu baatan. dhimma si galchuu miti. Dhimma si galchuu miti bar. Dhimma si galchuu miti. Wanna isin galchini keessa maata liqqee jetta akkatis. Ashtii maakii qabadhu ammoo gadi naa buusaa yoo hin dandeenye. Xiyyaatti. Amma carraa nama afur galchuutiin qaba. Nama afur yoo nan galchee afaan irraa dhabe natti isinii deebisa. Hojjaan qabdu hojjaa hojjedhu deemi ta'u. Maalani dhalaadha dubartii dubartii jaartii namaati jaartiin namaa akkamitti dhala hojjetu jaartii yaadala Gaara bakkis jaartii namaa maakii qabadhu. yoo taate ati. Ana maayikii jechuun. Maal jira harargeeti jaartiin talatti laamate ishee kanaafani. Gaara bakkis. Maayikii qabadhu baletti. Kalee achi dhayitee har'a gangalattaa. Margan qaba fa'a. Tiyya. Wayye akkam nagaa jirtu? Fayyaadha. Maal inni gastii irratti jechuun kun wanna jiru wal hubachiisuu walirraa barachuu gama kamiin koo amantaa kam keessattuu barumsi ni jira. Barumsa sana koo namni tokko akka dhuunfaa ofiittis barachuu danda'a. Warra wanna beekurraayis barsiisuu danda'a. Wanna beekurraayis immoo gaafachuu danda'a. Kun ijjichi hin barbaachisu. Walumaa galatti deebii kennuu hin dandeettaa? Nageenya gaaffii kee. Ayyee gaaffii kee nageenne? Laayii waa dhufee nufe. Ayyee ati ortodoksiidha? Ayyee suuraa eenyutu kaase? Suuraa qulqullootaa eenyutu kaase? Hin beeku. Ayyee hin sagaddaa fi qulqullootaaf? Amma dura sagadaatuman ture garuu fuulduratti barachaa jira. Okay. Taabota hoo harkaan nama waan tolfame moo kan waaqayyo irraa gadi bu'e? Wallahi wannan beekun qabu. Akkamitti ittiin bulaarta? Jechuun bakka inni jira miti re'a nama gama amantaa kiristaanaatirraa illee waa baradhee gama amantaa musliimatirraa illee waa baradhee osoo hin taane isuma duubaa dhufe sirra maatiif bitamaniifan itti amana malee wanta barumsa gama kamiitirraa iyyuu hin qabu. Akka nam tokkotti gaaffii na keessatti uumame gaafadhee amantaan kamtu dhugaa kan jedhu barachuu kan deema isaa kanatti jechuudha. Goobas sirriitti addaan baafadhu isa kanarratti immoo yoo namni deebii deebisu hin jiraanne an addaanan sii baasa wallaahi waan kijibaan jedhu addaanan sii baasa. Lala tisakkee rakkoon qabu ani gaaffii ammaaf gaaffii lama sadeen tokko nan qaba yoo yeroo qabaatte si gaafachuu hin danda'a. Ayyee hin gaafattaa taa'e maayikii qabadhu bakka rakkoon qabu ishee namni akka kan keetii hin beeku jedhu wallaahi ni jechuun ana biratti bootaa guddaa qaba mikinaatum kiristaanummaa irras barachaa jira islaamummaa irras waan fedhe gaafachuu danda'a. Nama akkana nuti kabajaan simanna ijoollee kiristaanaa namoonni deebii hin beekne illee hin beeku. Deebii kanaaf dammoo anuu barachuun barbaada barachaan jira jedhe nama dhugaarratti hundaa'e dirqiidhaan fidin jennuun
Garuu mool seeni maata si galchi jijjiirri akkuma kan talbaa eelee ho'itu irratti namni nama ijuudha malee jechuudha. Amantala kana namni tokkichi nuti sin godina imbuusina maayikii qabattee shiyaateettu gaafii kan keemoo gaafii islaamummaa irra siyaa ta'u kiristaanummaa irraa ni gaafatta. Qoo isa kana qo'acca'ee kanan guduuffee ka'eetiniin kan keetti yeroo naa kenna naqnu. Sumayyaa akkam oolte? Jira waa baradhaa ijoolleen kiristaanaa xiyyaa kanarraa wadhaashi akkashii kana ta'a. Jamaarta akkami? Naguma nagaadha galata waaqayyootti yaa. Amantaa Ortodoksiiti moo? Amantaa laal asirratti laal gisee tokko na dhagaa hundi keessanuu walaa musliima walaa beentee walaa ortodoks inshallah jinnitti amana namni tokkicha kanatti waccan hin barbaadan amantaa kamtu dhugaadha kamtu dhara maaltu maali ofii kiyya barachaan jira ogannan gaafachuu qabu nan gaafadha wanna biraa gaafee biraa naan dhiyeessina hin beeku wannan beekuun qabu wanna gaafattanillee wanna sini deebisu hin beeku. Lakki amantaa Ortodoksiiti moo ati beenteedha sin jedhee Ortodoksi. Akkamitti Ortodoksii haa taate keessa jirta amantaa keen bariin hagarraa maal godhesi? Beekne kaa ittiin dhimmamne. Horiin eegaa guddaddee sadaka carraa barachuun hin arganne hin beeku. Lakki akkamitti hagammaa hin bariin maal hojjettare? Kan beeknu deebisii Maartaa. Habiibti hin beekuun cubbuu miti beekin iyyuutu cubbuudha malee hin beekudha khalaas yaa habiibti. Lakki Sumayyaa lakki ani waan biraati miti amantaa Ortodoksii kana keessatti. Isheenis barachuu barbaaddi nu deebisi ijoolleen kiristaanaa gaafii kana barbaaddi. Wallaalte san akkas jedhi deebisiif malee xiyyaadhaan akkamitti hin beekne jechuudha. Ani ilaalaal hundi keessa yeroo tokko daqiiqaa takkaaf na dhaggeeffadha. Hin beeku jechuun bakka kamittuu cubbuu kan ta'an filadhaadha. Hin beekuni cubbuu miti. Maal kana cubbuu miti cubbummaa maal ishii gaafattaare ati akkamitti ishiin eessatti gaafataan jirtu barachaan jira jette malee na gaafataan jirtu kan na gaafachuu. Ani laal anamma gama musliimatirraa illee gama amantaa kiristaanatirraa wannan gaafadhu nan qaba waan gaaffii kiyya san immoo seeraan hordofuu dandeessan hordofa aseerraan kanaaf akkamitti beekuu diddee itoon beekimmaaf keessa teessee taa'e kaawwa maatii tuttamanaa anas lakka itti amanne kalaas maaltu dhufare kamtu ta'a. Waaqayyo isaa gajjeessa. Kan goona beeyta. Haara jalladhan jiranii maa jechuudha kun. Waan gaafii ishiitti ta'e sun nuttis ta'eera waan ta'eef sin gaafadha Maartaa deebisi. Isheen immoo islaamummaa irraa waan gaafachuu barbaadde nu haa gaafattuu hin deebisnaaf ataan kiristaanummaa irraa si gaafattu deebisuudhaaf qophiidhaaf Maartaa. Qophiidha iyyan maaliif amantaa koo keessa jiraatu? Maartaa ijoolleen teenya warra as keessa jirtan hundi keessan osoo azara Tiyyaan buusina. muti namarra ijoolluma isaaniiti warri azalatti as ba'ee gaafii namna gaafachaa jiru kun ijoolluma musliimata malee ijoollee kiristaanaati miti. Silazii ijoolleen kiristaanaa azala deemaa hin dhaggeeffatin haa ta'u jechuudha. Maaliif deemna maan baranne? Kan hin seene ijoolleen teenya bahaa azala. Waa baruu barsiisuu sila cubbuudha moo maali wanni isaa? No sijjamar ijoollee dhuma isaaniiti ijoolleen akkanatti gaafii gaafachaa jiran hin beeknu namna kan jechaa jiran jechuudha. Intala barfootoo qabdu intala hawaadhiisi. Dhaggeeffatin anumaa jechuudha. Lakki ani waan biraati miti ani lakka wallaalu namni kiristaanaa tokko bari yoo gaafii dhaqee qeessillee gaafate ati islaama ta'uu barbaadde deemedhanii ari'an namni tokko mirga gaafii gaafachuu qaba ijoollee mirga qaba. No islaama haa taatu mirga qabdi islaama taate ta'uu baatte garuu gaafii kiristaana bakka kiristaana itti gaafatanii jira sila ta'e fo'asii maal gootee asitti gaafatti. Baqqaluu dandeessaa. Inde Yoo keessan gaafanna nu arrabsan. Kamisa? bakka no. Nuun deebisan. Adeemsa sijjamar gaafii barumsaaf hin gaafatta yoo gaafattanii jechuudha qeequmsaaf yoo ta'e alatti barumsaaf osoo ta'e hin baratanii ture barumsi immoo darbaa jiras. Sijjamar maaltu bakkee asitti wal gaanitti isaan ani amantaa kamittuu bu'aan jiru. Barachuun barbaada amantaa sirrii kam akka ta'e baruun barbaada gama kamiiniyyuu. Bakka barbaadetti barachuu hin dandeessa baradhuun sin dhoogine garuu ijoolleen keenya warra zara deemtanii barumsaa kan dhaggeeffatan hin dhaggeeffatinaan. Lakki ani waan Bibbi kiyya waan uffataati kin maal deeman. Ijoollee Sumayyaa gaafattu bar gaafii ani rakkoo hin qabu garuu immoo wanni ishii asirratti gaafachiise ni jira. dalagde miidiyaa irratti gaafii gaafatte malee mirga qabdii barbadii kam dalagde? Dee waa hatte.
mirga kamirraayyuu gaafachuu qabdi. Islaamarraa gaafachuu qabdi. Kiristaanumarraa gaafachuu qabdi. Yoo dandeettanii amantaan itti hidhatanii too gaadaa keessa deemtanii sun hin jiru jechuudha nu biratti si galee. Akkuma kiristaanummaarraa gaafattu islaamumarraa si gaafachuu mirga qabdi si galee. Iccitii wanti ani laala amantaa kamiyyuu bakka bu'een biyyaanii gaafadhu. Mataa koo bakka bu'een gaafadha saniif wajjina. Kanaaf gaafachuu mirga qabdi. Maal irratti bilbiltanii mataa nyaachuu barbaaddan isiniin nagayechu dubartoonni of beeyte isiniin nagayechu warri garoo kana maatitti fudhatanii deemtan bichaan of dhaga'aman jechuudha. Yoo moolatti amantaa keenya keessa waan qaanyii jira waan safuu jira kanaaf miidiyaa irratti isinii deebisuu hin dandeenyu dhoksaadhaan kootta gara keessatti yoo jettammoo gara keessatti hin gaafa isinitti hirfadhi mana abaluun naqin akkanitti hin gaafati sossobaaf gorsa keessan ni beekna garuu gizee amma keessatti namuu isiniif hin dhaga'u. Ijoolleen kiristaanaas jala nuufina gaafatammoo ijoollee kiristaanaa osoo afaan hodhite afaaniin dubbachuu yaalan osoo harkaaf luka walitti hiitanii hudduudhaaf qoqanii nu jala dhufan miknaatum suusi jira mi'aa jira damma jira haqa jira nu bira waan san ta'eef dhufan nu bira dhoorguu hin dandeettan ijoollee kiristaanaa abadan nu malee jiraachuu hin danda'an ijoolleen kiristaanaa dhaban kanumaafiyyuu waan akkasiitii yoo dandeettanii fakkeenya mirga gaafachuu anis ni qaba isheenis ni qabdi eenyumtu ni qaba. Kiristaanis Islaamnis mirga gaafii kamiyyuu gaafachuu ni qaba. Garuu gaafiin nama sanaa suni kara seera qabeessa yaa ta'u. Arrabarraa bilisa haa ta'u, amantaa namaa arrabsuurra bilisa haa ta'u, kabaja namaa gadi buusurra bilisa haa ta'uti gaafii barbaadan gaafadhaa. Yoommoo hin beekne ta'e hin beeku barachaan jira. Yookaan immoo nama biraa gaafadhee isiniif deebi'ee dhufa jedhaa malee nama hin arrabsina. Akkasii maarta itti hafuuf gaafii gaafatamteef deebii deebisuudhaaf qophiidha. Ayyee suuraa qulqullootaa eenyutu tolche eenyutu kaase fakkeenya suuraa maaramii eenyu kaase suuraa maaramii kaase nani marakkoo hin qabu barnoota koo baradhee as ga'e malee osoo hin baratinii miti atis barattee bira darbite dhiisi waa biraa dhiisi nuu himi garuma deebitti seen rakkoon qabu waan biraatti deebita. Ama mi ana bishaan silaa jechuudha deebii kana akkasitti eeggatu tiyyaanis intalatee sanis hin eeggatti namoonni as jala jirullee lakki ortodoksii miti isheen jammara namni amantaa ofiin barre hagarraas akkamitti as ga'a. Ati kabeetu sun nu deebisi kaayii ragaa afaan nu deebisi. Kita wallaalli cubbuudha moo akkan. Cubbuu hin qabu garuu immoo waan asitti si barsiise hin jiru bar. Ati isitti waan biraa. Maali mana sheexanaati kun maal rakkoo qabu. Seeran. Bakki mana sheexanaatiin jenneen. Ikko namni namumarraa barataa barachuudha koo ol barsiisnaan jedhe malee ani waan biraan jenne ikko nam tokko kan ganda tokko kan amantaa tokko bakka bu'eeti miti mataa koo bakka bu'eeti nan barachuu barbaadu sanan gaafachuu barbaadus. Beeke waan asitti si gaafachiisu hin jiru bar. Maal taasittuun gaafadde namaa miti moo deebisuu hin dandeessu moo maaltu adda godhe? Maal deebisi maal akka waan hin baranne seefamu ummanni nu jibbisiisaa irra sume qincaabbiin tuni yookaan deebi'aa deebisan yookaan gabbuu jabbo maal gaaffii gaafatamtan deebisaa yookaan gabbu'a khair inshallah walla obsa nu fitachiisan sume warra kana maakii qabachiisu yookaan immoo mataa gaaffii gaafatamtan deebisa deebisuu hin dandeenye achi jala taa'aa hin barsiisna islaamummaa irraas hin barsiisnaati dhaggeeffatanii. karaa sirrii ortodoksii sume yoo deebisuu hin dandeenye haa baratanii hin barsiisna mee yeroo takka maarti yeroo takka callisi yeroo takka aywa gaaffii deebisuu yoo danda'an haa deebisan yoo deebisuu hin dandeenye immoo hin barsiisna yeroo cirbalaasha takka irratti gubuun hin barbaachisu deebisaa jedhiin yoo deebisuu hin dandeenye akkanumaan jarri barbisootii achitti madaamiidhaa fi booyfireendi jiraatii walintinaadhaan asitti nutti baafachaa jiran wanna kanaa immoo hin taatu deebisaa. Yoo sin deebicha deebisuu hin dandeenye chaansii isa dhumaa nama tokko qofan isinii kenna deebii kana deebisee tanan ijoolleen gaafii islaamummaa irraa gaafachuu barbaada yaa gaafatan dubbeetti dubbaatti irratti lakki dogongora kijjiba ragaa fidanna so'ettan fidachuu ni dandeettan garuu maaliif deebii keenya nu jalaa deebiste osoo nuti jirru osoo nuti duun jettanii tonatti hin boo'inaa booddee ani kana isiniif hin dhaga'u. Deebisuu ni dandeechanii maartaa irra deebii kadhumaa si gaafadha. Deebisuu nan deebisa garuu kanaaf jedhee hin deebisu. Aye, boy bakka kalas. Chansi nama tokko bicha afaan kenna amma kalas boy. Booddee dhuftanii natti hin boo'inaa. Galata. Chansi nama takka bicha kiristaana takka bicha afaan kenna.
eenyu kaase kan jettu kan eenyu garuu barbaadessila. Gatiin kan maarami istaayilii hedduudhaan jirti kan mataa isaa istaayilii fedhe irraa ta'u kan maarami. Ashi ani akkam baradhetti seelii dubaroo maariyaam kan kaase qulqulluu Luqaasidha. Ayyee ragaa. Ragaa Ingilizii dubbiseen ka bakkumati dubbiste sana dubbiseen bakkumati beektu sanitti bareenanis. Ragaan jedhee barmacaafarra. Ragaa yoo jettu barnoota amantaa keessa jira ka. Dirqama ragaa barbaachisa moo? Ragaa barbaachisa. Ayyee akkas taanaan biratti waan ta'eef bakka barsiisota beekan gaafachuu dandeessa. Arrabsoo